keessatti seenaa dhaloota barnoota haala barsiisa qubee eebbisaa qabsoo bosonaa hawwisoo keessatti sochii taasisaa ture akkasumas kaaseetta tokkoffaa fi kaaseetta lammaffaa baasuuf jalqabarra akka ture kaasuun keenya ni yaadatama. Guyyaa har'aa immoo kutaa lammaffaasaa qabannee dhiyaanneerraa akka nu hordoftan gamanumaan isin affeerraa. Kun 4 kiiloo deeliidha. Kaaseetta lammataa kun dadhabbii guddaa booda milkaa'inaan goolabameef qulqulluun isaas olaanaa ture. Bara hin yaadamne bara shirrii wayyaanii nama nyaatu bara eebbisaan akkasitti barbaadamu sana keessatti kaaseetta akkas shira wayyaanii saaxiluu fi qabsoo uummata Oromoo lallabu maxxansee uummata Oromoo biraan ga'e. Eebbisaanis baay'ee gammade. Kana booda yoon du'eeyyuu ofitti hin gaddu jedhe sirba isaa kaaseetta lammataa kana keessatti haala kana ibsuuf hin booyin harmee jedhee weeddise. Kaaseetni eebbisaan bara kana maxxanse kun hojii wayyaanii gaddiddiigee ilmaan Oromoo qabsoof dadammaqsaa ture. Kanaaf jecha wayyaaniin eebbisaa ajjeesuu fi akka qabdu murteeffattee halkaniif guyyaa hordofuu eegalte. Eebbisaan hiriyaa isaa Biqilaa Guyyootaa waliin mana isaa Mujjaatti yookaan Shiree Meedaatti argamu jiraatu ture. Kun osoo kanaan jiru guyyaa suruurtichi tokko dhufe. Haati gootichaa harmee eebbisaa abjuu hamaa tokko ilma ishee eebbisaa irratti abjootte. Mucaan koo maal ta'e laataa jettee dhiphattee garaan haadhaa ciniinaa bilbila barbaacha dhiphuun asiifachi fiigde. Bareechi bilbilli akka har'aa hin turre osoo bilbilichaas hin argatiin hafte. Sila ilmoo koo abjuu hamaan sitti abjoodhe mana jijjiirradhu jechuufan ture jette abjuun haadha. Hin milkoofne haati dhiiraa ilmoo ishee osoo hin qaqqabiin bowwoo mataa godaannisa ta'ee bara baraan imalu dhandhamte. Dargaggeewwan kiyya naaf jajjabaatan garanaa naaf birmatu imimmaan koo naaf qoorsu boo'a koo narraa qooddatu ilma koo obboleewwan koo wal gahanii waa'ee gadaa koo haasa'u waa'ee siinqee koo dubbatu harkaan wal qabatanii na qabsiisu diina barmeeqa gadoo koo sammuu narraa buqqisu jettee osoo tottobbattuu osoo galaana yaadaan yeelaltuu abjuun ishee booda guyyaa sadaffaatti reeffi ilma ishee eebbisaan irraan ba'e. Haadha gootaa ilmi kee eebboon du'e garaa kee kutadhu sagaleen jedhu gurra ishee irraa dubbate. Garaan haadhaa goota sagalee san dhagee akkam ta'e laata? Haati dhiiraan boossee lafa gangalattee mucaan kun du'a moo ni gala laata jettee jedhe mitiiree eebbisaan. Leencichi Oromoo reeffi isaa daabee eebbisaan ni du'e. Wayyaaniitu galaafate. Guyyaan isaa hagayya 24 bara 1988 gara bariiti. Saatii 11 ta'eera. Halkan suruurtichi iddoo ifaaf gad lakkisuuf godaanaa jira. Uumamni uumamaan dabaree wal jijjiiraa jiru. Simbirroon wuuc jechaa jirti. Qilleensi calleessan gab jedhee yaaddoo namatti naqa. Namtolchee fi uumamni hundinuu callisanii ija taajabbii wal ilaalu. Eebbisaa fi xannaa wayyeessaa hiriyaa eebbisaa galgala waa'ee qabsoo Oromoo fi artiitti mari'achaa waan turaniif barraaqa kana hirriba cimaa keessa jiru. Biqilaa Guyyootaa guyyaa kana akka carraa ta'ee gara biraa bulee qoonni gootota lamaan dhamdhamate osoo isa hin qaqqabiin hafte. Kaaseettii isa lammaffaa kana maxxansiisee ji'oota muraasa booda loltoonni wayyaanee karaa hanga har'aatti hin beekamnee fi odeeffannoo funaannachuun gara mana eebbisaa addunyaa fi Biqilaa Guyyootaa taa'an gara naannawaa Muujjaa yookaan Shiroo Meedaa ganda duwwaa tokkotti malan. Barii barraaqaa sanaan uumamni ka'ee socho'aa jiru hin turre. Karra isaaniirra gahaniiti balbala gaa godhan irra deddeebi'an. Gootichi hirriba keessaa utaalee eenyu jedhee sagalee jijjiirratanii hojiif si barbaannee turre jedhaniin. Eebbisaanis shakkii malee balbala banee itti gadi ba'e. Gootichi hin milkoofne.
hojiif barbaadamne osoo hin taane ciree rasaasa ganamaa ta'uuf barbaadame. Loltoonni wayyaanee mana marsanii jiran rasaasa itti lakkaa'an. Hiriyaa Eebbisaa Xannaa Wayyeessaa galaana rasaasaa liqimsan. Kana booda Eebbisaan konkolaataa Land Roverii kan mootummaa taate lakkoofsa gabatee irraa baasanii itti fe'an. Namoota naannawaa sanaa kan sagalee qawwee dhagahanii gadi bahan hundi karaarraa akka sokkanii fi manatti ol deebi'an taasisan. Ergasii booda loltoonni wayyaanee kun konkolaataan lafarra harkisan. Naannoo biraa geessanii erga ajjeesanii booda achumatti gatanii biraa deeman. Waa'ee Eebbisaa hiriyoonni isaa maal jedhu? Artist Tsaggaayee Dandanaa. Eebbisaa Addunyaa bara 1983 waajjira ABO keessatti wal beekna. Ennaa nuti hawwisoo hojjennu inni waraana ta'ee jira. Eebbisaan lubbuu isaan yeroo darbu Finfinneen jiran ture. Biqilaa Guyyootaa faana mana tokko jiraatu. Keessumaa wayita Eebbisaatti dhufe Biqilaan waan manni dhiphatuuf gara biraa bule. Ajajaa waraanaa wayidha. Namni kun yoo ol seenan namoonni kun lachuu wal fakkaatu. Rifeensi isaanii dhedheeraadha. Itti aansee Eebbisaan ennaa gadi ba'u duranii madeessan. Utuu lubbuun isaa hin bahin shiroo meedaadhaa fuudhanii deeman. Taaxaqii bakka jedhamu kana geessanii achitti mucaa kana ajjeesan. Lafa irra harkisanii erga du'ee booda fuudhanii akka namni hin tuqne godhaniitu reeffa isaallee baay'ee bakka sana ture. Haalli namni kun itti du'e baay'ee nama suukaneessa jechuun Tsaggaayee Dandanaa BBC Afaan Oromootti himee ture. Loltoonni wayyaanes Eebbisaa ajjeesan. Meeshaalee manaas hundumaa fudhatan. Gitaara Eebbisaa yeroo kamuu harka isaarraa hin banne qofaatu hafe. Harmee Eebbisaaf yaadannoo taate. Harmeen mucee haati gootaas akkasuma haati dhiiraan boossee jedheen lafarra gangalatte. Artistoonniif ilmaan Oromoo guutuun Oromiyaa du'a Eebbisaa yeroo dhagaan gaddi onnee isaanii madeesse. Artist Daawit Mokonnin waa'ee Eebbisaa yoo dubbatu akkana jedha. Eebbisaa Addunyaa akka qabsaa'aa guddaa tokkottan isa beeka. Muuziqaa baay'ee jaallata. Torban Eebbisaan du'e anaa wajjin illee laaqana nyaanna jechuu nuun jedhee beellama qabannee gidduudhuma sanatti du'e. Akkasitti gargar galle. Eebbisaadhaaf sirba tokko yaadannoodhaaf jedhee sirbeen ture. Yeroo sana tibba Eebbisaan du'e sana an albeema tokko an dhufeen jiraa hojjechaan ture. Gidduudhumatti kanatti sirba tokko keessaa dhiisnee kan isaa itti guutnee hojjenne. Otoon sirbuun bo'aa Eebbisaa yaadatee keessi koo boba'aa jechuun Daawit Mokonnin dubbata. Artist Tottoobaa Taaddasaa waa'ee Eebbisaa haala kanaan ibsa. Eebbisaan jalqaba miseensa ABO ta'ee leenjii gahaa erga fudhatee booda gara Booranaatti dabbalummaan bobba'e. Yeroo san afaan Oromoo kan awwaalame. Barri sun bara dukkanaatti ABO'n kan ija nutti bane. Warri kana godhee keessaa Eebbisaan tokko. Eebbisaa nama weellisu isa duwwaa beeka malee hojii isaa gararraa hin beekan. Akka iftaan du'e kana na bira ture. Akka carraa uffata koo ta'ee tokko fuudhee uffatee kana maaramiitu natti hodhe narraa hin ba'u naan jedhe. Anis erga maaramiin sitti hodhite fudhuu deemin jedheen. Gaafa du'e reeffa isaa agarru uffata sanatu irra jira jechuun BBC Afaan Oromootti dubbate Tottoobaa Taaddasaa. Hirphaa Gaanfuree haala kanaan Eebbisaa ibsa. Eebbisaan an namuma nagaa biraan deeme. Yeroo bosona deemnus ka'ee waliin deemuuf turre. Akkuma carraa taa'ee adda babbaane. Sirba Booranaa tokko na shaakalsiisaa ture. Wanti koo bashaadduwaa ija keen argee dumbushaa bareedduu Booranaa si malee naan jette qalbiin koo baranaa dafiinaa qaqqabii yaa shaggee Booranaa kan jedhu na shaakalsiisaa ture.
loltoonni wayyaanee ajaja olaanuun eebbisaa harka suukaneessaa sanaan erga ajjeesanii booda reeffa isaa rasaasaa gatanii sokkan. Reeffi gootichaa yeroo dheeraaf iddoo itti gatan sana erga ture booda hiriyoonni isaa dhaga'uun fuudhanii hospitaala Minilik geessan. Uummanni Oromoo naannawaa Muujjaa fi barattoonni yuunivarsiitii Finfinnee guutuun dachee Muujjaa irratti wal ga'an. Iyyanii caraanan qaanqeen qabsoo facaastee seenaa bara kamuu hin dagatamne godhee of keessatti kudhaame. Artistoonni Oromoo hundis xiiqiin kaayyoo eebbisaa wareegameef galmaan ga'uuf waadaa keessa isaanitti gudunfatan. Gootichi ilmaan Oromoo mul'ata abjoote eebbisaa addunyaa garuu hirriba galaa hin qabne hin sokke. Hagayya 26 dachee handhuura isaa itti handhuuramte harmee mucee bira geeffame. Guyyaa kana eebbisaan qaxaleen akka isaa san asiifachi utaalee hin weeddisu. Hafuurri isaa hin jiru. Waaman hin dhagahu. Harmee mucee lafatu garagaleen haati dhiiraa boossee gangalatte. Hagayya 27 bara 1988 akka seera uumamaatti biyyootti